Maal ture wal gaaffiin kee? Maal ture jedha afaan Giriikii dhataye afaan qulqulluu gargaarame afaan Giriikii dubbisa afaan macaafni ittiin barreeffame. Afaan Giriikii dubbisaa turan jedha. Dubbisuu hin dandeessu hin danda'u jette hayyee dubbisi. Okay, afaan Giriikii dubbisaa turan jedha. Eega dubbatu dandeesseen dubbista dubbisi. Afaan macaafni kan kee jalqaba ittiin barreeffame. Afaan akka kunoo nuti Arabiffaa laallu kana jechuudha. Arabii fi Quraana. Waa kennaa fuudhana gaafataa jirta miti awwal. Lakki ati hafuura ni qabaa jettee jirta dubbisi kun amma duratti wagguu dubbattu qoy yeroo duratti dubbattu maal jetta an kennaa barsiisuudhaan naaf kennamee jette eega kennaan barsiisuu siif kenname afaan macaafni jalqaba ittiin dubbata ittiin barreeffame afaan Giriikii kana atillee ni beekta dubbisiisa kana kun afaan Giriikii sii bannee jira dubbisi kitaaba sana dubbisaa turan jedhaa on siin jedhee bar ati afaan Giriikiin beektu hoosii maal dandeessu moo yoo dandeenye danda'u naan jedhi ka maal danda'u jettu maal naa deebise ka Giriikii dubbate naaf hidde miti afura qulqulluu gaggeeffamanii barsiisaa kiristaanaadha barsiisaa kiristaanaadha afaan macaafni Oiga, kutaati jalqaba ragaa dhiyeeffatte sun afaan Giriikii kitaaba afaan Giriikii dubbisaa turan jedhaa Gudii kun kun dhabee beekaa yaa jamaa barsiisaa kiristaanaa teoloojii barsiisee waan ragaa hin qabne na gaafataa jirtaati waan afaan macaafni jalqaba ittiin barreeffame hin beeku dubbisi abo afaan garagaraadha dubbatan jedhaa miti afaan namoonni beekan afaan dubbatanii jiran dubbadhu kaati dubbisi kamaa eega beekteetiin dubbista hin beeku. Okay, kanaafiyyuu cufadhu ka viidiyoo kana. Sadawwal. Nabi Muhammad afaan inni dubbatu fi afaan Arabaa ni beektaa miti. Afaan Arabaa Quraan. Bareechee beeka alhamdulillah afaan Nabi Muhammad alayhi salaam itti dhufan afaan Quraanni ittiin bu'ee ni beeka bareechee karaa ullee danda'a Quraanallee. Tole kiristaanoon Yesuus Kiristoos afaan kana naasa'u wangeelli isaanii kan dura afaan Giriikiiti. Jaan afaan Giriikii ni beektaa barreessuu fi dubbisuu. Afaan Giriikii an kiristaana ta'uudhaaf dirqama afaan Giriikii barreessuu dubbisuun dirqama miti. Ni beektaa afaan Giriikii. Sana beekuun dirqama miti kiristaana ta'uudhaaf hin Ansan siin jenne bal. Ammoo usaanni afaan Quraanni ittiin barreeffame ni beeka. Ati afaan Giriikii ni beektaa akka kuma Arawa ittiin barreeffame. Nambara isa gara boodatti. Barsiisaadhaan jedhani barateeti waa hunda barsiisaa. Nambara gara boodatti garuu barsiisuudhaaf dirqama Giriikii sana beekuun hin beeku jechuudha. Allaqe. Barattee miti? Laayin barsiisaa peenteedhaa ka jedhee ittiin deemu isa kana. Nuti Arabiffaa jalatti qabnee barannee barsiisaa taana malee lafumaa kaanee akkanumatti afaan Oromoo dubbifnee miti. Abumaasiidhaa fi awwaalii jechuudha. Hafuura barumsaaf hin qabdu hafuura afaan haaraa dubbatullee hin qabdu ati hafuura barsiisummaa illee hin qabdu. Hafuurri barsiisummaa illee siif hin kennamu. Sababni isaadha mee namni barsiisuudhaaf dura waa hunda barate. Waa'ee fuuraa dubbachuu faamilee hin qabdu Quraanni kee waan hin beekneef awwal. Maal ati waa hundaan qabduuti ati zeeroo kaate. Afaan macaafni duratti hin beekamu Giriikii beektaa? Afaan Ibruu beektaa? Hin beeku. Afaan Amaariffaa beektaa? Hin beeku. Afaan kamiin beekta Joon? Afaan Amaariffaatu beektaa? Afaan qulqulluudhaan ati afaan haaraa dubbachuu hin dandeessu. Zeeroo. Ammas dabalataan isaan qofaa miti hafuura qulqulluudhaan maal si kennee jira jennaan barsiisummaa naa kennee jedhe Abummaas. Dhaga'uu turtanii misa? Akkaan barsiisu naa kennee jedhe kennaa barsiisummaa naa kennee jedhe. Kennaa barsiisummaadhaan wagguu as finneetiin qormaannu ammoo afaan Giriikii beektaa? Hin beeku. Afaan Ibruu beektaa? Hin beeku. Afaan Aramaayikii beektaa? Hin beeku. Maal beekta? Afaan Oromoo beeku. Yookaan Ingilish illee biratti beeku. Isa kana jedhee erga sadii ammoo an barsiisaadhaa jedhe Ingilish kee barate mana barumsaatti barate. Afaan Oromoo si kenneesi. Kanaafiyyuu nan baradhaan jedhe kanaafi waa'ee qabuuf waa'ee afaan kennaan hafuura qulqulluu kaati jette kan ati barsiisaa nan jette maaltu walitti fidire ani bar Qur'aana baradhee afaan Arabiffaa baradhee Qur'aana barsiisa Islaamummaa barsiisaa bara dhageeffadhu ani afaan baradhee afaan hundeedhaa baradhee Islaamummaa barsiisa afaan Oromoo dubbisee namni muslima kee ta'eetiin namni afaan Oromoo dubbisee afaan hundeedhaa barannu malee nuti takka gabbaane barsiisaa ofiin jiru. Ati waan tokko hin beektu zeeroodha. Afaan Ibruu hin beektu, afaan Giriikii hin beektu, afaan Amaariffaa hin beektu. Garuu ammoo hin barsiisaa jettee deemu. Wanti hundumtuu haasaa keeti magaalaa keedhaa Janansi kennaa jiru. Siichi baradha jedhee bari yaa jiru dhageessanii siichi baradha. Amma waa'ee ruuhii siichi baradha. Namni uf qabda jirtu mee gurbaa kana barsiisuudhaaf afaan. Gaafii jaalaadhee isitan jedha hin baheeta. Wayyo. Allah. Inni tamtee afamtee yaa joodarra. Ustaz dabar ofi dubbiin wanni taatee jechuun bar yookaan soba taatee jechuun warri anatti amanan biratti jedhe dhaggeeffadhu warri Yesuusitti amanan jedhe warri anatti amanan miilikoonni kun hin argama jedhe mallattoon kun.